Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya Soretti YouTube channel har'ammoo akkuma gubbaa screenii kanarratti argaa jirtaniin blueberry muffin akkamitti akka mana keenya keessatti hojjechuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Nafaana tura. Egaa wantootni nu barbaachisan daakuu furnoo kaappii 3, hanqaaquu 2, blueberry kaappii 1.5, sukkaara kaappii 1.5, baking powderii fal'aana shaahii 3, aannan kaappii 1 ho'aa yookaan immoo room temperature, zayita kaappii 1 ruubii hirruu, soogidda fal'aana shaahii 1, vanilla extract fal'aana shorbaa 1. Kanaan nu barbaachisaa yoo isin hedduu barbaaddan dabal gochuu dandeessanii yoo kanarrammoo biceessuu barbaaddanis immoo cinaa isaa fayyadamuu dandeessanii. Mini muffin kana qopheessuuf daqiiqaa nutti fudhatu daqiiqaa 30 gadiidha. Bilcheessuudhaaf daqiiqaa 15, waliin makuudhaaf yoo daqiiqaa 5 tokko fudhate baay'ee easyidha. Waan xixiqqoo ta'eef daa'imman keessan hin jaalatu jedhee yaada. Ijoolleen waan xixiqqoo kana jaallatti. Asirratti yeroo daakuu itti naqnu qoqqoodnee xiqqoodhaan itti naqaa waliin makaa ammas itti naqaa waliin makaa akkanatti fixuudhaatii qabna. Sun immoo maaliif gargaara? Akka inni sirriitti waliif nuuf makatuuf nu gargaara.
Yeroo kana goonu oovni keenya digrii Fahrenheit 350 irratti ho'uu qaba. Preheat goona daqiiqaa 15f bilcheessina. Egaa maafiniin keenya bifa bareedaa taheen akka nuti barbaannutti nu bilchaatee jira. Viidiyoo kana hin jaalatan jedhee abdii guddaa qaba. Yoo jaalatan tahee like, share gochuudhaan chaanaala kana support godha. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.